shawaa keessatti ilmaan Oromoo diroonidhaan ajjeefamaa jiran. Shawaan duutee dhaqee shawaan ajjeefamtee ilaa amma dhaga'uutti hin turre. Sigalee maaliif dhaga'uu hin turre? Maaliif waliif hin dirmanne? Maaliif waliif hin ijjine jechaa turre? Hundi keessanuu har'a Harargees ta'e, Jimmaa ta'e, Arsii ta'e, Wallaggaa, Shawaa hundi kan keessan waan amma deemaa jiru hundi isin ragaa. Har'a yoo asii Arsiin dhaamte Harargeen hin booyin, yoo Wallagga dhaamte Jimmaa hin booyin, yoomillee duutii ilmaan Oromoorraa dhaabbachuu hin teessu. Yoomillee hin dhaabbatu jechuudha. Waliif iyyaa waliif dirmadha. Gizee hunda kalees dheengaddas waanuma kana dubbachaa oolle. Feesbuukaanis hin dubbanne, Tiiktokaanis gizee hunda numa dubbanna. Anqa yoo waliif hin ijjinetti tokko gaafa ajjeefamu. Tokko yoo kofle akkamitti dhiini ilmaan Oromoo gadi naqamne? Arsii yoo kofale, Harargee yoo kofale, Jimmi yoo kofale, Shawaa ajjeefamtu jirtu tanatti yoo akka waan takka namni hin taane takkatti zanaafataa jenne mana keenya ummaa teenya bira abbaa keenya bira duutii kunni seenti. Kana quba qabaadha. Sanifuu amma haa taphannume waa'ee Oromoo kana. Walaa dhugaatitti ma jechuudha. Dhageeffadhu nuti jechuudha. Bara gaafa siigalee Jawaar hidhame sanii dhugaatitti ma barandaa mana akkani jiru kana siigalee yoo barbaade keessan fiiguu kan dandeenyu bulii kudhan simintoo gubbaa uffata uffannee kaartoonii irra rafaa ture. Koominitiin biyya kana jirtu maal nu gooti? Akka nuti imbaasii Itoophiyaa jalaa deemnuuf wanni jarri hin godhin hin jiru. Dhuguma sitti hima. Koominitiin biyya UK keessa jirtu jechuudha. Akkuma nuti bakka sanii kaanu yoo poolisiin nu dhuftu ani viidiyoo ni qabaan. Silkii duraanii keessa jechuudha. Isinitti argisiisuu danda'a. Amma dhaggeeffadhu booru hiriira baha waan uummanni keessa jiru hima. Tiwutara irratti hirmaadha. Rakkoon Oromummaa inni beektaa? Arfaasii gammadaa fa'aa arfaasii inni jirti. Eenyudha seenaa jinjimoon jiran hundi isaaniitu dalagaa isaaniirraa xiqqishoo sa'a fudhataniiti tiwutara irratti qopheessaa jiran. Barreessuun hin barbaachisu. Takkeen Ingiliffaa baruu fi baruu baatu miti. Achumarraa kooppii gootanii liinkii kooppii gootanii poost godhuu maa dadhabdan. Uummanni Tigree amma sagalee guddaa wanni isaan itti harkataniif sabni Tigree uummata Oromoorra guddateeti miti. Saba xiqqaadha. Garuu haa ta'u malee wanni isaan godhan mootummoolee addunyaa jala deemaniiti feesbuukaan tiwutaraan deemaniiti rakkoo isaanii koomantiin barreessan. Mootummaan fedhe footoo poostatu. Gizee waan poostate isaan waan fedhe viidiyoo fedhe poostatullee yaada ilmi namaa kanneef ni laala. Maal naaf kannan hordoftoonni kiyya jee abbaan fedhe inspektara fedhe maa hin taane koomantii numa laala. Gaafa laalu uummanni baay'atan Tigreen tun nama kuma meeqaan dhufanii gisee koomantii kaayan rakkoo jiran ijaaniiti sagalee isaanii addunyaatti dhageessaniif jechuudha. Uummanni Oromoo immoo kana godhaan jiru. Silaa kana goone sagaleen keenya yeroo xiqqatti dhaga'ama. Sinigalee tiwutara irratti illee hirmaadhaadha. Kanuma yaada gaa kanuman dabarfachaatiin oolaa maal gochuu danda'a namni irratti hin hojjetu rakkoon. Sanifuu geema haa taphannu jiran. Taphadha amma ijoolleenis muuyit gootee tattaa'u jirti. Yaada biraa immoo uummata gisee geemi dhume. Yaada biraa mana kiyya banneetiti. Na dhaggeeffadhaa Ibraa. Mana kiyya nin banaa. Mana kiyya baneeti waan kanarratti achitti haasofna jechuudha. Sigalee amma geemaaf waan dhufaniif ijoolleenis geemaa haa taphatanii. Mana kan kee. Yaa. Abannu. Barreessa jira dubbisayye. Dhiisa amma onaa isin jee taphadha amma. Okay. Onne makkiittiin kaasana guys zimmeedha wakka. Onne shatti kee jennaan takkichumaan zimzim nu gooti. An zimechuun barbaadu galgalaan guys. Jedhan hin beektaa? Solo ye. Oi. Woi jalo na qaqqabaa Maaliif buutaa yaaki? Nama Ana. Ayiwaan Maakii gurraacha nan jedhan hin beektaa? Firan qabu. Gurraacha akkamitti hin beeka maal ta'e Ani gurraacha kan maan akki tolchu naa gaafadhu. ni dhukkubsate sagaleen ta'afi. User thank you. Oh sagalee naa fide. Madrusha bataa keella bataa keessa babbaqasuuf sitti ergaara taa'isa taa'e. Emotional taanee bitta ajandaa jijjiirrannee kaan yeroo miyyee dhiifama. Gurraachaan ni dhukkubee sagaleen Keerii obboleetti seensise. maal ta'e gurraachuun. Oh maantaan garuu bakka akkasuma xamadee naqabeetiin jiran dub hin beekuun illee. Wayii gurraachaan illee naxamadee gaddan rabbiin isa namni aan abiyyi naxamaduu idda inni naxamatu
Obboleeyyaa akka taate ta'iti harka gurraachaati bayinaati siinji. Aannan deengatti dhagadhiise eega. An jedhe bar gurraacha osoo hin beekin wanni an balleessoo jiraatellee bakka birnaa darbee gurraacha awwiyyaa naa ta'e jedhe. Ani siinji kan eega gurraacha harkaa bee guyyaa 3 ta'een jira amma guyyaa 3. Gurraacha anaaf si amma akkumtaan taanee araaramuu qabnu bakka firoolii ta'uu qabnu malee hin ta'u. Okay, let's go. Tapi